Video irraa keessatti ejjetiiwwan immoo ajaa'ibaa 5 isin agarraatti hin beekne har'aa ka'uun dirqama beekuu qabdanii isinitti agarsiisuuf deema. Dursa garuu gara viidiyootti seenuun akkuma beekamu dursitanii viidiyoo kana ammoo laayikii chaanaalii keenyaaf haaraa yoo taatan immoo subscribe gochuun akkasumas amma isiniif danda'ametti viidiyoo kana VPN fayyadamuun akkanaaf daawwattan isin gaafachaa yeroo isa hin gubin gara viidiyootti seennu. Gara viidiyootti yommuu seennu seetingiiwwan immoo 5 viidiyoo kana irratti ilaaluuf deemnu hundi isaaniiyyuu kan isaan irratti xiyyeeffatanii dhimma dhuunfaa keessan yookaanis immoo piraayivasii keessanii isiniif eeguu irrattidha. Kana jechuunis akka akkaawuntiin keessan namoota biraan isin jalaa hin xallafamne gochuu dabalataanis immoo miiseejiis ta'e viidiyoo koolii isinii immoo irratti namoota biraan waliin haasoftanii namoonni isin hin beekne akka isaan access hin goonee fi seetingiiwwan isin gargaaran jechuudha. Kanaaf seetingiin jalqaba irratti isiniif qabadde block screenshot for calls kan jedhudha. Seetingii kana fayyadamuudhaanis yeroo immoo irratti viidiyoo koolii namoota biraan waliin haasoftanii namni isin viidiyoo koolii duukkaasaa jirtan suni eeyyama keessaniin ala viidiyoo koolii sana screen recordiis ta'e screenshot akka inni hin goonee fi kan isin gargaaru jechuudha. Seetingii kanas immoo argachuudhaaf jalqaba irratti gara profaayilii immoo keessanii ni seentu. Sana booda security and privacy kan jedhu keessaa haala kana erga seentanii booddee chat and call privacy kan jedhu keessaa haala kana ni seentu. Sana boodas lammaffaa irratti block screenshot for calls kan jedhu keessaa haala kana erga seentanii booddee toogiliin kun ofii ta'e agartu. Kanaafis toogilee ofii ta'e jiru kana on ni gootu jechuudha. Yeroo kana akkasis immoo irratti yeroo viidiyoo koolii namoota waliin haasoftanitti namni isin duukaa haasaa jirtan suni eeyyama keessan irra viidiyoo koolii sana screen recordiis ta'e screenshot akka inni hin goone gochuudhaan akka isin freedomiidhaan viidiyoo koolii sana haasoftanii fi seetingii isin gargaaru jechuudha. Kanaaf seetingii isa jalqabaa kana privacy viidiyoo koolii keessanii eeggachuudhaaf itti fayyadamuu dandeessu. Gara seetingii isa lammaffaatti yommuu dabarru immoo kunis seetingii and privacy keessaa osoo hin bahin xiqqoo ishee gara gadiitti haala kanaan gadi scroll gochuun profile privacy kan jedhu keessaa haala kanaan ni seentu. Sana boodas jalqaba irratti block screenshot for profile kan jedhu keessaa haala kanaan seenuudhaan toogilii gara gadiitti ofii ta'e jiru sana on ni gootu. Seetingiin kunis akkuma seetingii isa jalqabaa profile picture keessanii namoonni biraa screen recordiis ta'e screenshotii akka isaan hin goone gochuudhaan profile privacy keessanii isiniif eeguu danda'a jechuudha. Gara seetingii isa sadaffaatti yommuu dabarrus ammas kunis security and privacy keessaa osoo hin bahin xiqqoo ishee gara gadiitti haala kanaan gadi scroll gochuudhaan login protection kan jedhu keessaa haala kanaan ni seentu. Yeroo sanattis basic protection jedhee jala isaatti 2 step verification jechuudhaan toogilni argaa jirtan kun ofii ta'e jira. Kanaafis immoo toogilee ofii ta'e jiru kana onii gochuu qabdu. Sababni isaas kun kan inni isin gargaaruu fi akka akkaawuntiin immoo keessan namoota biraan isin jalaa hin xallafamne jechuunis immoo namoonni biraa eeyyama keessaniin alaa lakkoofsa bilbilaa keessan fayyadamuun bilbila isaanii irratti akkaawuntii keessan kana looginii gochuudhaan akka isaan miiseejiis ta'e dhimmoota dhuunfaa isin immoo irratti qabdan kana aksesii isin jalaa hin goonee fi seetingii isin gargaaru jechuudha. Kanaafis basic protection kan jedhu kun isin biraa ofii ta'e jira taanaan ammuma kaastanii seetingii kana onii gochuudhaan akka akkaawuntiin keessan namoota biraan hin xallafamne gochuu hin dandeessu jechuudha. Akkasumas seetingiin afuraffaas security and privacy keessaa osoo hin bahin gara gadiitti passcode lock kan jedhu keessaa haala kanaan ni seentu. Yeroo isin gara passcode lock seentanittis haala kanaan barreeffamoota garaagaraa isiniif kaa'uudhaan gara gadiitti enable kan jedhu isiniif fida. Kanaafis iddoo enable jedhurraa al tokko haala kanaan tuquun passcode digitii 4 akka isin itti galchitaniif isin gaafata. Kanaafis passcode digitii 4 yaadattan haala kanaan itti galchuudhaan gara step itti aanutti ni dabartu. Ammas immoo akka isin passcode jalqabaa sana re-enter gootan yookaanis immoo akka isin itti galchitaniif isin gaafata. Kanaafis ammas passcode masa jalqabaa sana haala kana yeroo isin itti galchitan successful isiniin jedhee barreeffama argaa jirtan kana isiniif ka'a. Kanaaf isin danni jettu. Kunis egaa kan inni isin gargaaruu fi gara akkaawuntii immoo keessanii yookaanis immoo gara aappii immoo keessanii bilbila keessan irra jiru haala kana yeroo isin seenuu jettanitti passcode isin gaafate akka isin passcode sana fayyadamuudhaan gara aappii keessaniitti looginii gootanii fi kan isin gargaaru jechuudha. Kunis egaa faayidaan isaa sababoota garaagaraadhaan bilbila keessan hiriyoota keessanis ta'e obboloota keessanitti kennuu hin dandeessu. Yeroo sanattis hiriyoonni keessanis ta'e obboloonni keessan suni eeyyama keessan gara aappii immoo keessanii seenuun miiseejii keessan dubbisuuf yoo yaalanii
haala argaa jirtan kanaan paaskooddii isin amma itti galchitan sana gaafachuudhaan akka namoonni sun miiseejii keessan isin jalaa hin dubbisnee fi isin gargaaruu danda'a jechuudha. Akkasumas seetiin inni shanaffaaf inni xumuraan ammoo security and privacy keessaa osoo hin bahin xiqqoo ishee haala kanaan gadi scrollii gochuudhaan kaataagorii privacy jedhu jalaa online status and lasting kan jedhu keessaa haala kanaan isin ta'u. Sana boodas gaafa isin gara seetingii kanaa seentanitti by default haala argaa jirtan kanaan everyone kan jedhurra jira. Kana jechuunis immoo yeroo isin online jirtanitti haala argaa jirtaniin gubbaa irraan maqaa keessan jalatti akka isin online jirtanii namoota biraatti ni agarsiisa jechuudha. Garuu immoo isin yeroo isin imo irratti online jirtan namoota biraatti akka hin mul'anne gochuu ni barbaaddu yoo ta'e yookaanis immoo imo keessan incognito taatanii fayyadamuu ni barbaaddu yoo ta'e salphaama itti everyone kan jedhurraa gara nobodytti haala kanaan jijjiiruun yeroo isin imo irratti online jirtan haala argaa jirtan kanaanii mallattoo magariisaan akka ittiin agarsiisne yookaanis immoo profaayilii keessan jalatti online jechuudhaan akka inni namoota biraatti hin agarsiisne gochuu dandeessu jechuudha. Kanaafis egaa viidiyoon isiniif qabadhee kana fakkaata ture. Akka isin fayyada irraa barattan abdii guddaan qaba. Ammas immoo viidiyoo bareedaa haaraa nama wal agarrutti nagaan naaf tura.